السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والرجرتي سلامتا تنجن يا إلمان آية سنين جنة أركفوني أره أكما بيكمو أبليين كينيا كان أمانتي كريستانا وردوفتن تايي دندايا وغناقية جبا كان جالا دو في خبجو إسانا نغفي بغا أيانا إسنغيه جنة إيغا نتي أيانا قد نبو أيانا ميقا نرو قد مالي دلمان أيانا قل سيغل بغا أيانا نسنغيه جتشاجرا أيانا خنخيس أياني خددا خغمچو خارارا خغرتي ملكي سنيفاتون جتشاجرا غيرو أياني شيطانا نلالتو شيطان تيچا ربي سحادة برسون جا جتشو أيانا خدن سببي فتي بغا أيانا جيسان غابو أيانا غاري سنين جنة سنين هوغنا أما duraan dursuudhaan kara sagantaa xiyyaatti seenaa sagantaan xiyyaarra ummata xiyya qabuqqee gargaarsa isaanii sigalee ijoolleen teenya kabajamtoonni warri Facebook kanarra dhageettii qabanii fi TikTok karaan dhageettii qabanilleen gargaarsa isin gaafachuu yaa'an namni wanni wal qabaachuun barbaachisuuf tana namni wanni wal qabaachuun barbaachisuuf sagalee qabu yoo maallaqan qabaanne sagalee namaa ta'e sagalee taamte san sheer godhi yoo sagalee ta'uu hin dandeenye yoo maallaqa qabaatte maallaqa kenni yoo yaada qabaatte yaada gaarii kennadhu ummata keenya gargaaruuf deemu kana cinaa dhaabbadha gargaarsi kun eeysa keessa hordofa gargaarsi kun kallattii nagaa akkan qisaasamne waan ummata fayyaduun akka gayamu hordofa community deeyse jirtan community harargee jette afoosha harargee jette gosummaan ta'ol qoodu takka eeyse jirta arra gartee warri sigatu jiru ala jeesi ajjeesaan jiru noole jeesi ajjeesaan jiru anniyya jeesi ajjeesaan jiru oromo jeeti ummata harargee buqqisaa jira tanaaf tokkummaa kee jabeessi tokkummaan kee sibiila tokkummaan kee hadiida ta'uu qaba wanni nuti siin jennuuf tanaafi jechuudha sigale sheekotiin manzaraa eeyse jirta warri subhaanallaa jee ummata kanarraa gartee sabbata hiikuu ture warri gartee Aishaan akkana miitirkishoon akkana jettanii gartee dahaba morma ummata keenya duwwisaa ture warra jaartii dahabatti uffifnee muhaadaratti ergine dahaba malee qullaanu galchaa ture dahaba boochiftanii sigalee hadisa kana fi story arabaa tanatti guuttanii sigale beera gartee duwwisaa turtan sun sheekotiin manzara arra eeyse jirta yeroo warri ati gurra duwwiftu sun arra gurra baarumni qawweedha diinaa gurra duuchu jiru sigale beekadhaa ummanni keenya wanni hubachuu qabdan wanni takkatan jala murtanii beekuu qabdan amaara isin jettan caalaa namni nu jibbu soomaleedhaa beekadha soomaleen osoo dandayamte oromoo tana guutuu mooyyee takkan nayxeeti maashinatti bante juuza godhattee dhuyidii beek namni haga jara kanaa oromoo jibbu dhugaan siiman sigale walirra diddibuun as ichi jechuun hin ta'u jechuudha sigale gaduma qabnee rakkoo ummata keenya yoo ummata keenyaaf sagalee taana jenne gaqqabnee rakkoo ummata keenyaa dubbachuudha sigale gaqqabnee dubbachuudha muslimaa maarreedha miitirkishu soomaleen gartee waan ati hariiroo ati gartee hayyoonni keenya yoo kana jenne maarree bada yoo kana soomalee fi sareen tokko sigale shezizu walaikum salam bagana gaan dufte soomalee fi sareen to saree yoo ka gaarii dhoyte qofa si kabajji dhugaan siiman namni soomaleen oromorra jibbitu hin jiru maaliif akka isin jibbitu naan galuan sanuu ilmaan kuushii jenna san gubbaan ilmaan muslimaati waliin jenna namni qixa soomaleen amma amaaraatu oromoo jibba nafxanyaa oromoo jibba adeeroo qabsoo takka hogii qabsaawan jecha kana yeroo hundurrumaan sii deebe waan takka diina gootaaf saniif hayyoonni keenya nafxanyaa diina nu godhe malee nafxanyaan oromoo fi nafxanyaan waluma qixa wal gatuu turan welcome bonii walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh namni soomalee caalaa nu jibbu jiru nafxanyaan nu dhufte maarreen nu dhufte miitirkishoon nu dhufte mee wahiin siima gaafa Haile Sillaaseen qabate
Hayla Sillaasee hojjetaatee Oromoo dha'uu turte Soomalee. Gaafa Daargiin qabate eegalolli Soomalee hojii godhamee xumuramee booda Daargii hojjetaatee Oromoo buqqisuu turte. Tigreen numaatu mootummaa isaaniitii dhiisiga. Tigreen mootummaa isaaniiti. Yeroo hunda isaanii fi warri nu keessa jiru adareen takka yeroo hunda gartee bakka Oromoon namni Oromoo dha'u obboleessa isaaniiti. Namni Oromoo ajjeesu rabbii isaaniiti. Sigale. Namni Amaara caalaa nu fixu jiru Soomaleedha jechuudha. Bahara arra kadhannu kana guutuun ka Oromooti. Ni beeyti. Dachii teenyaaf nu jibbiti. Amantii teenya laaltee nu kabajaan jirtu. Qabeenya keenyaaf nu jibbiti jechuudha. Arra gartee uummanni keenya buqqa'eeti akka ta'u wallaalee mancaa gartee uummata keenya irratti haraam godhanii irraa guuranii sigale waraana gosa addaatti naqanii uummata keenya irra deemu jiranii jechuudha. So uummata kana gartee dhugaa walitti himnee gargaarsa uummata kana koominiitiin Oromoota biyya alaa jirtan. Sheekotiin manzaraata biyya alaa jirtan. Ta guyyaa dheeraa jummarratti asii sheeyxaantichaa du'aa godhaa ooltan. Sigale. Gartee afooshaaleen adda addaa tan gosummaan Harargee diidanii sigale. Wallaalaa fi wallaaltuun Harargee diide afooshaa ganda abalu, afooshaa ganda biitirkishoo, afooshaaleen sun hundi arra gartee akka Harargummatti akka Oromummaa dhawamaa jirta malee namni gartee kun ganda alaati jee sibira kutu jiru. Kun gosa alaati jee namni si qusachaa jiru. Kun gosa nooleeti jee namni si qusachaa jiru. Kun gosa jaarsooti jee namni si qusachaa jiru. Kun gosa anniyyaati jee namni si qusachaa jiru jechuudha. Diinni walii qabeessi dha'u jira jechuudha. Ati asii ganda wal qooddaa jechuudha. Asii balbala wal qooddaa jechuudha. Kijibdoonni gartee maarree qabeenya qabu miitirkishoo qabeenya qabu jettu faarsee bulaa kana si jaareeti akka Oromoon naannoo biroollee sin gargaarre hayyoota naannoo biroollee orjoollee teenya tana ta afaan dhedheerattu tana miidiyaa irraa arrabsiisiisaa oolaa sigale arrabsiisiisaa oolaa. Harargee duraan diinan qabne diinatti bitanii jechuudha. Dhugaan siima. Harargee bineensaa jaalata. Sabaa sablammii guutuu Harargeen uummata ziqee qulqulluu ji'ee jaalataa jechuudha. Arra gartee hayyoota naannoo biroo tuqanii maarree naannoo biroo tuqaniiti gartee baalagee miidiyaa irratti ol yaasanii gartee warri ati maarree keenya jettee jala oriitu kun sigalee ijoollee gartee namarra jaaree faarsee bulaa mataa isaanii jaarratee afaan dhedheereessanii uummata guutuu arrabsanii sigalee uummata guutuu diinuu godhanii jiranii jechuudha. Uummanni keenyalleen afaan baalagee ilaaltanii Oromoonni kutaa biroo wallaahi billaahi. Arra Harargee qofaa mita buqqa'u jirtu. Booranaa buqqa'u jira. Baalee buqqa'u jira. Gujii buqqa'u jira. Wallootu dhiigaa jira. Oromummaan dhiigaa jirra. Oromummaan dhiigaa jirra malee durriyyee gartee ganda maqaa dhawattee ana goota abaluu ana miitirkishoo abaluu jettee asii hayyoota keenya xiqqeessitu. Marroo dirribaa xiqqeessitu. Taayyee danda'a xiqqeessitu. Jaawar Mahammad xiqqeessitu. Daawwit Ibsaa xiqqeessitu. Durriyyee tana laaltanii gartee tun gartee Harargee miti ifuu bakka hin buutu. Waan ifuu jiruun paaswordii gaafatteetu maqaa Harargeetiin giiftii harkadhaa. Maqaa Harargeetiin warra gartee abbootii qabeenyaa kanarraa waa harkadhaa jettee wal jaartee deemu jirtu malee. Tun diina Harargeeti malee Harargeellee miti jechuudha. Tana laaltanii warri kiisha keessan harka keessan kiisha keessa qabachaa jirtaniis harka keessan hiikkadhaa. Warri gargaarsa kana hoogganaa jirtanii gargaarsa kana oofaa jirtanii gargaarsa kana gartee amma dheengadda yaadataan ergeeti gartee ruuzaa fi wanti seelana geessaniif jechuudha. Fannoon irraa guysitee fudhatte waan san. Maaliif humna firraa dhoorkaniin hin qabanii jechuudha. Gargaarsi kun waboo ichi jirtu mari'atamee haalatti gartee uummanni sun uummata roorroo dhoorkachuu danda'u. Uummata qawween isaanii haarayaatii miti buleessu. Gargaarsi kun gargaarsa ruuza bitoo zoon hin taane gargaarsa seelana bitee boru gartee hay arra gartee bakka isaan buqqisanii fidan kanatti yoo nyaatatti bitte bakka irraa buqqaan san qabatteeti ammaas bakka tanaaf qophooyti jechuudha. Ammaas dura ol buqqaaniiti ichitti ruuzatti bitta.
bakkarraa buqqaan san ummanni keenya deeffachuun dirqamaa jechuudha. Si galee gaafiin teenya ilaa jijjigaa gadi ta'uu qabdi jechuudha. Namni nu leelu nuti maaliif nama illa? Namni nu laalatu nuti maaliif nama laalanna? Hay nuti xiiqii keessan gallu nuti namaa miti. Nu harkan qabnu. Si galee aktiivistoonni isaanii bar osoon if hin qusatin dubbachaa jiranii nuti namaa gadi kan if qusachaa oollu. Si galee warra siyaasaa teenya abbada maarree teenya wanni feete haa baddu. Ummata jirurra siyaasaa dalaytaami. Biyya jirtu hooggantaani. Biyya buqqisanii fixan. Harar jala fidan harargee oofanii. Muyyaalee fudhatan. Baalee fudhatan. Maal bulchuu deemna? Mee maal hoogganuu deemna mee? Si galee kana namichi qindeeyseeti gartee shayxaantichi akka gaariitti si galee akka Oromoon buqqaatu akka Oromoon tuffatamtu akka Oromoon xiqqaattu godhee jennee informaationa keessoo osoon lolli kun hin eegaliin hin barreessuu ture isin himuu ture si galee namni na dhagee hin jiru namni gurra naa kenne hin jiru si galee cufti gartee faarsee bulaa ta'eeti faarsee bulaan gandan nu galeeti saba biroollee nu diino godhe si galee